Ay. Ay, ame. Senegaiti. Asham. Senegabuiti. Masha Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Huh? أكم ورمو هركفون أييييا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن ها دوبين ججبتو غوتا شير انبايت قرا غوتا دوبين ججبدو أي ها أكمي جرتن ميزن أكمي جرتن أي ولد لك عليكم السلام شير invite share وعليكم السلام أكمل شيني خيسنجا دورسي وايسينيا سوا دبين شيخا ها كجيبا قبدو نغما قبدني ميسن نغيوما قبدني مي شير انفايت غدا ولين غغيا بغنغا اندفتن ها ابو جارسي خينيا خون كلو خچبا خون مجرا ها جارسي لو خچبا خون مجرا اكبي جرتنيسن بغنغا اندفتن اندي خيزن مراتا في فيان اندي بغنغا اندفتن ay manni sheeka abuta khum bana namoon daabsi gale oromo taanaan dhufneeti gartee qoodarraa fudanna ate masin fayyisa akam jirta saahibi akami jirta bilisumma raahatti godaa jirtaan wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh baganagaan duftan undi keysanu baganagaan duftan undinu share invite goda ittin seena ka ajaibatti wali daddabarsa isin welcome isinis welcome awo kami jirtaati gaafatti asii hojjikee quturree maaltu jijjiiramee yamma nukkaate masin fayyisa ante وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بغنا جان دفتا يويا شيك أبو تعرفه حالا يرورتي أمة خينيا تدميسون اتفوفا سغالي نهندنو سغالي تانا ورئيس الرها سوخون نهندنو اسنيف سغالي تانا جنة مقرو جرى غرو أمة جيجون داويتي سيغالي yaada isinii ta'u keeysaa fudhattanii jechuudha yaada asirra dhaleessinaa jechuudha yaada ummata keenyaa ta'u yaada saba keenyaaf ta'u yaada arraafii miti sigale buruuf ta'u sigale sani isiniif jala buunee hanga dandeetii teenya information qabnurra dhaabbannee beekumsa qabnu waliin masaynee isiniif gartee isiniif gingilchinaa jechuudha keeysa babaanee dhukkee goonaa jechuudha sigale bututtuu tana nu duraanuu wali qabeeni beeytanii bututtuu tana biyyaalattiis biyya keessattiis nuwa wali qabee deemuuni tureeba tuwaan jiraatii miti amma gartee dubbiin oromoo qopheessu oromoon amma qophaa'u qabdi waan jabduu takka as deemu jira sigale waan as deemu jiru ummanni hundi qophaa'aa jira waan oromoon ta'in hayyoota oromootiif dhaamsaan qaba qabaatota oromootiif dhaamsaan qaba beeytota oromootiif sigale dhalaa dhiiraaf dhaamsaan qaba dhaamsa kiyyammoo ittuma dhuftan sigale ittuma dhuftani wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh isin share godha walii dabarsa sagalee ummata keessanii taha sigale itti fufna rakkoon hin jiru وليد الدبرسا يسين وليد الدبرسا ميديان هدوتو لايفي جرا ركون انجرو شينيني ستي سينا هيه
amma dhaamsa kiyya dabarfadheetiin deema kun viidiyoo laala irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu kan salaamtaan jenne yooyyaa ilmaan oromoo xiqqaa guddaan baga nagaan dhuftanii hundi keessanuu arra akkuma beekamu haala yeroo jeetiin seenee dhufe haalli yeroo duraan dursuudhaan ummata keenya kan horroo guduruu wallaggarraa shiraan sheeyxaantichi dhiiga dhugaa jiru ummata saniif sagalee ta'uu qabnaa jechuudha. Ummata wallaggaa jechuun qulfii ummata oromooti. Qulfii ummata oromootu dhumaa jira jechuudha. Sigalee manni qulfiin irraa badde yoo caccabsite malee seenuu hin dandeessu jechuudha. Sigalee ummata qulfii santu nu keessaa dhumaa jira. Shiraan fixaa jiran. An amma duraan isinii dubbadde. Gaafa fannootu wallagga jaarame jee faarsee bulaan posti godhe waan hin anjime eenyu yaadata. Amaara irraa qawwee hiikuun qaallicha buufa hijibaa kana gartee mararteeti sababa amaaraa qawwee dhiisuuf jecha fannootu wallaggaan dhufuu deema jedhanii faarsee bulaa dura ajandaa tumsiisanii jechuudha. Waan kana antiyaafiin godhuu ture waan beekuun isinii hima malee informeeshinaa miti sigalee waan takka hogii godhuu ka'e mootummaan dura gartee faarsee bulaa hafarsaa jechuudha. Sigalee waan takka hogii qophaa'ee dura faarsee bulaa hafarsiisaa jechuudha. Waan faarsee bulaan hafarsuu boodarra gartee sheeyxaantichaa jira isinii galuu qabdi. Shira sheeyxaantichaa jira. Namichi yoo dhiiga dhuge malee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Keessattuu dhiiga Oromoo yoo dhuge malee fayyaan isaan jirtu jechuudha. Tanaafi sheeyxaana dhiiga namaa malee hin jiraanne wanni juuniif tanaafi jechuudha. Amma ummata horroo guduruu dhiiga dhugaa jira jechuudha. Hoggii gaafattee eenyu dhufe hoggii siinja fannoo siinja. Fannoo ka hidhachiise ka leenjise ka shimallisiin maallaqa geessi je'ee gartee wadala Oromiyaarra haate kana ajajee sigalee shimallis maallaqa geessee waliin shanee dhabamsiifna jedhanii invite gooyisanii sigalee Oromoon ficcisiisu jiran Oromoon daaraa goosisu jiran qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sigalee qaallicha sheeyxaanticha kanaa jechuudha. Sanuu barja Jaawar farratti sababeeffachuu barbaadan Jaawarii shanee Jaawarii fannoo deeggara Jaawarii maarroo deeggara sigalee Jaawar way fannoo inni baay'ata qabaa Jaawar baay'ata mootummaan federaala Shimallis Abdiisaa miliyoona meeqa geesse maqaa kubbaa miilaa ka Amaaraa saniin osoon kubbaa miilaa ka Jimmaa baay'ata dhabee cufamee jiru osoo ka Amboo cufamee jiru osoo ka Harargee cufamee jiru osoo ka Wallaggaa ka Oromiyaa keessa jiru baay'ata dhabee cufamee jiruuti kubbaa naannoo Amaaraa gargaarii jedhanii maallaqatti kennee qaallichi sheeyxaantichi kun Shimallisichitti ergee Shimallis maallaqa geessee fannoo jajjabeessee loojistikii hundaan qopheessee ka dhufe Shimallis immoo Shimallisii miti. Waan kana screenshot goone waan gaafa sirraayyaa turre hunda post isinii godhu jirra jechuudha. Amma dabarsaniiti akka waan gartee fannoo ifi ijaaranii qopheeffatanii fannoo mataa isaanii. Fannoo dhugaan sabasiitii loltuu miti beekatu. Fannoo mataa isaanii tan dheengadda basmaam jee nama qalchisiisee Oromoon shira waliin naysiisuu ka'esan. Fannoo sanii beekadhu ummata wallagga keessaa nama fixu jirtu jechuudha. Saniifuu ummata wallaggaa keessaa horroo guduruu ummata qaalii ummata gartee nagayaan ilmaan isaanii guddifatu. Ummata barumsa malee misooma malee sigalee waaqa fi kadhachuu malee beeyne shiraan qaallichi kun dhiiga dhuyisisu jira jechuudha. Shira kanatti milkaa'aa abaddan. Shira kanaan Oromoo fi Amaarri wal seenaa abaddan wallahi. Abadan Oromoo fi Amaarri wal keessa seenanii jira waluu loluu abbaan fedhe waliin lolchiisu. Rabbiin tokkichi waliin lolchiisu jechuudha. Kana doomaa gartee if duraa hungarree kana dhiisee. So saniifuu ummata keenya kanaaf sagalee ta'uun ummata gartee horroo guduruutiif sagalee ta'uun anaafi sirra jirti jechuudha. Anaafi sirra jirti. Sigalee. Wanni chitta jiru boruu shawa dhufa. Wanni shawatti ta'u jiru boruu Hararge dhaqa, Arsii dhaqa, Boorana dhaqa, Walloo dhaqa, Wallagga dhaqa. Sigalee wanni Guji dhaqa. Oromiyaa guutuu bakkee hanqattu hin jirtu. Miilli sheeyxaanticha kanaa Oromiyaa guutuu bakkee hanqatu hin jiru. Anjala mureetiin si himaa jechuudha. So saniifuu ummata
keenya kanaaf sagalee ta'a. Fannoon fixu jirtu fannoo isaanii ijaaree ficcisiisu jira jechuudha. Fedhu fannummaan sunuu dhuftee haa fixu. Mootummaan maal godheeti mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira hoggii daangaa dabre cabsee namni ummata isaa gibira kafalu hoggii fixu. Mootummaan naannoo Oromiyaa eessa jira. Sigale. Seera kabay olaantummaa seera mootummaan dheengadda akkasii qoratee dubbii burtukaan gabbaase. Poolisiin dheengadda akkasii qoratee dubbii burtukaan gabbaafte. Deeninnatiin humni nageenyaa akkasitti qoratee dubbii burtukaan akkasii gabbaase sun fannoo ittiin daangaa cabsitee seenuu deemtu kami qoratee gad hin baasin. Sigale. Akka ummanni firraatti qophaa'u akka ummanni takkaa baqatu akkamitti gartee ittiin qophaa'en sosaniifuu shira shayxaantichi dalage ta'uu asirraa isinii galuu qaba obboleeyyan kiyya. Shira qaallichi kun oofu Oromoo lafarraa xaraguuf Oromoo beekumsa qabdu Oromoo qabeenya qabdu Oromoo gartee waa hundaan Oromoon laamsheesseetiif duuba deebisaasan hojii jijjiirrachuusaa asirraa isinii galuu qaba. Tana ummata keenyaaf gartee sagalee ta'a isiniin jechaatiin gara sagantaa kiyyaa kan inaarra dhufee fidda biraa jechuudha. Akkuma beekamu dheengadda baatii tokko dura Maarch 15 wanti gartee ummanni TPLF wanta Taaddasaa Warradee pirezidaantii godhatee muuduusaa isinii poosti godheetiin ture jechuudha. Isallee sanuma godhii jeeni marhabba jeerraa fudhatee jechuudha. Sigale. Akka nama humna qabu, akka nama dandeettii qabu, akka nama Tigree ajajuu danda'utti imeeliin filadhaa. Pirezidaantii Tigraay ta'u imeeliin filadhaa jeeti. Barkanuma jarri jeemu sammuu duudeema bar. Adduraadin isinii dubbadhee jira. Kanuma jarri jee sammuu duudeema bar ummataatu filatee. Abbaa ummataa gara laafeessa way maarree abba barataan keenya tokko asirra beeka jechuu taa'u naa eega abbichi ubbaa malaa gara laafeessa kunoo kana godhee Tigree chaansii kennee pirezidaantii fileef jedha. Pirezidaantii filuu dhiisii wayyaaneedhaaf sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Sigale yaadaa'uu kennuuf hin danda'u. Tigreen hoggisuma ibsa jala baafteetti namicha namaa kijibdaa miti kijiba. Nuti dursi beeyna gaafa kondoomii fi gartee hoteela qabdee dhalaa nuti itti bashannannuchi nu geessitu san si beeyna arras hin beeynuti deemiiti namicha nuti siin jenne Geetaachoo wanta Taaddasee Warradee siin jenneeti deem Taaddasee Warradee approve godhi imeelii nati haasoytu maalii miti jaanii hoggisi ibsa jala baasanii afaan qabate jechuudha waan jiru wallaale. Sigale. Maalii fi miliyoonni 3 kakkabajamee miliyoonni 50 miliyoonni 60 kabajaa dhabee miliyoona 60 irra daduu raro dooniyaa booyyee kaayee gartee qaallichi kun fannootu isin fixe jee karaa kaaniin fannoo ficcisiisa karaa kaaniin gartee hattuu fi dallaala kanatti gallakkisee Oromoo buqqisiisa. Sigale. Karaa osoon beenyaa tokkoon kafalleef maaliif Oromoo kana godha if gaafadhu yaa Oromoo. Sigale. If gaafadhu. Waan Tigraay tanarraa osoo mataa qabaattee waan ajaa'ibaa baratta. Hagam takka akka ummanni Tigraay kun maaliif akka jabaatee kabajame. Sigale. Taaddasee Warradee duraan filate Gabratsiyoon faan filanii isa filijanii itti kennanii jechuudha. Ibsa isaanii dhayitanii ilaaluu dandeessan. Poostii xiyyaas Maarchi 15 kaniin poostii godhe na jala ani ilaal sakandittiin na bira dhufti dubbiin. Sigale. Hoggisiin ol isinii darbe Taaddasee Warradee filamee jira jechuudha. Sigale. Geetaachoo Raddaatis ganaa kanaat ala taphalatee Geetaachoo Raddaa Maqalee deebuun jiru Finfinnumatti faarsee bulaa godhadhuu jeetiin guyyasumaan poosti godhe sanillee screenshot godheetiin poosti isinii godhe anuma jala gabboo alaala. Sigale. Anuma jala gabboo alaala. Akkanumatti hijiba xurumbaa asirraa nafuufuu jechuudha. Sigale. Waan qabatama qabaa information hundee qabaatiin akka isin fayyadutti. Sigale. Akkumaan PP hidhadhee qabsaa'isanitti hidhadhee saba kiyyaa qabsaa'u jeetiin waadaa galee jira jechuudha. Qabsoonni nan itti jiru ta ummataati malee ta garee takkaati miti. Sigale.
an oromoo jabaateen na fayyada malee oromoon diigamterraa bu'aan hin harkadhu hin jirtu jechuudha sigale dachiin hin harkadhu hin jirtu paartiin hin irraa faayidaa harkadhu hin jirtu saba kiyyaan alla waan akka hin jiranii jechuudha tanaafiin dhuka gaccabsee isinii himaa jechuudha sigale saniifuu taaddasee warra deetii sikkennineetii dubbiin cabaallaqiniitii deemfili janii kunoo taaddasuma warra deemu inni duraan maal godhuu ka'e sigale inni duraan maal godhuu ka'e filima taphachuu ka'e idduma tanatti jaraan saniin filaatii rabbii jaa'ibsana irratti hin baasinaa gartee warra naannoo amaaraa fa'aa warra gartee maarree kanaan na jala bu'aa jeeti imeeliin filadha akka nama uummata Tigraay yaade akka nama uummata Tigraay dhimmame akka nama uummata Tigraay gartee dhimmi Tigraay isa dhimmisiisee ifakkeessuudhaaf imeeliin filadha maarreen filadha duraan imeeliidhaan taaddasee warra deeti filanjee akkas godhuu ka'e jechuudha ummanni gaa Tigree wayii kabajaa isaa qabdiiree dur gartee ergachuu turte akka namattu isa lakkooytu so gisuma ibsa jala baasanii anjamaa ta'e dhaabi deemfili kan nuti siin jenne jaanii kunoo taaddasee warra dee qabatee jechuudha taaddasee warra dee ganaa qaalii isaa godha ganaa geemni Geetaachoo Raddaatitti isaa booda hogganoota Tigraay dafilu kaan fi qabee kaan dha'u sigal information achi keessa guuru maal maalin ganaa isaa booda maaliif jiina gaafatu waraana sadii generaalota Geetaachoo Raddaa ari'ee namni noojee harka qabee generaalota san ari'uu dide taaddasee warra deetii jechuudha sigale taaddasee warra deetii jechuudha osoon Geetaachoo Maqalee jiruuti taaddasee warra deejanii Gabrasiyoon faan bakka buufatanii jechuudha sigale saniifuu laal jabaan oromoon oggii mammaayitu jabaan gabbara haadhaaf falmaa jiran laafaan gabbara obboleettiituu dhabaa jiran jabaan akkamii gabbara haadhaaf falma yoo naan jette haadhuma isaa guddoo tana dullatti ilka irraa dhumte tana haadhati yatanni kaa godhuun hin ta'u jee mana kana girgiriisa boo gurbaan kun aboo haatetii heerumsiisuu yaanaa usnuuf haadhati akkaminni kaa gootan jee ulee hunda fudhatee fi aboo gurbaan kun haanurraa usume dibicha wayii tokkotti kenna jedhanii takka maallaqaan gahii tokko xiisha kaanii jechuudha sigale jabaan gabbara haadhaaf falmaa jette oromoo yoo jabaatte kana kabajaa qabda boontee sigale laafaanoo akka oromoo kanatti haqa fiituu dhabee lubbuun jiraachuudhaaf hayyama nama gaafataa jechuudha yoo laaffatti ifumarra laali tuffii namichi kun si tuffatu laali yaa sabaqii tuffii namichi kun hayyoota kee tuffatu xiqqeessuu inni hayyoota kee xiqqeessuu irra laali sigale kanarra si galuu qabaa jechuudha so saniifuu jarri laal jajjabaatanii jaaramaniiti wanni isaan akka boonanii gartee sigale wanni isaan akka boonanii waan fedhan dubbatanii waan fedhan filatanii Geetaachoon kaafnaa mini kaafnaa jee bar Gabrasiyoon bar Shimallis Abdiisaa kana qaallicha dooniyaa kana abbootiin gadaatti dhayitee sheekotiin itti dhayitee beeytonni itti dhaqanii Oromiyaa balleeyse nama lafarraa ficcisiise gaangistara jaarratee gaangistarri nama saamaa jira warra nama butu jaarrateeti gartee warri nama butuun ummata fixaa jira beekumsan qabu dandeeytiin qabu waa takka sigale naayiloojii yellam janiini dhaqanii itti himanii yach deemaasi waan inni nichi haadde isin maaltu isin naqe jee sib janii deebi'anii abbichuu janii harka dha'uuf chaansiin qabanii jechuudha chaansiin qabanii jechuudha oromoo wanni chaansii dhabdeef waan hin ijaaraminiif dabarsi yoomtana qofa ech dhageeffadhu siifiin hima takka takkattiin si himaa dhageeffadhu aabaa'oo bakka lamatti dacabseeti laayisensa anaa mitiitii boordii filannoo kabajuu qabnaa waan boordiin filannoo jette dhageeffachuu qabnaa nuti keeysan jirruu jaani bar oggii daawwit ibsaa kopha dhaqa araarso kophatti dhaqa yaa biyyi gaa bargaa hayyama nu dhorkatanii maarree jenna ay tana boordii filannooti nuti mirga boordii filannoo keeysan gallu jaan maaliif humaan fidan ni beeka
way Tigraay boordiin filannoo akka siyaasaa keessa baatii sadii hin seenne jettee murteessite moo murteessite? Murteessite moo murteessite? Hogganoota Tigraay bar ugguraatu irra jira karaa boordii filannootiin. Mee heerri boordii filannoo Oromoo irra kabajame hoggi Tigraay dhuftu kabajamuu dhabu kun maali? Jabina Tigraay irraa jechuudha. Sigale. Waalaikum salaam. Muraad Harar. Mee boordii tanumarrattiif madaaliyaa sabako. Amata meeqa abaa'oon gartee laayisena kanaa deemaa jiraa jechuudha. Hoggii isa bira dhaqaniitti manni beekan akka inni waan kana godhaa jiru ni beekan hoggii dhaqaniitti ay kun mirga boordii filannoo keessa seennu. Hoggii ta Tigraay dhufte maaliif uggurri boordii filannoo kaaye? Wanni boordiin filannoo gartee waan siyaasaa keessa seenamuun hin jiru jedhamee murteessee jiru. Sigale. Maaliif itti seename 4 kiilootti inni yaamee wajjinichi sare. Boordiin filannoo sun Oromoo qofa irratti dalayti. Tigraay irratti hin dalaytu. Amaara irratti hin dalaytu. Sigale. Maaliif akkana waan jabaataniif? Waan qaban qabataniif. Dhugaan siiman. Waan qabdu qabadhu. Yoollee harkaa qabdu kunuunfadhu. Sigale. Mee fakkeenya lammaffaatiin siiqan. Laallibalaan Maarree Yohaannis Maarree je'eeti dheengadda paarkii dhaqee eebbisiisa miliyoona meeqaan jaaramte. Ummatumachitti irra jirurra ijaaramtee jechuudha. Ummata Amaaraa naannoo Amaaraa san paarkiin inni dhaqee eebbise sun masaraan Yohaannis tan inni haareeyomse sun paarkii guddoo if keessaa qabdi. Laallibalaan haareeyomte sun hundinuu sigale paarkii gurguddoo if keessaa qabdi jechuudha. Nam tokko hin buqqaane maatiin takka hin buqqaane. Baale fudhadhu Oromiyaa gaddeebi riira baale ummanni baale paarkii dhufanii ilaalaniiti ummata paarkitti ummalle paarkiin biyya biroo jirti ummanni bakka biroo jira gaara jala jira jawarri beekoo geema paarkii fi ummanni walitti ummalu sigale tooruma kanaawu isin ka'uu qabdanii tooruma kanaawu tooruma paarkii jedhamtu kanaawu isin ka'uu qabdanii Oromoo. Ummanni immoo kophaa taa'ee bu'a. Maaliif sheekotiin isaanii faarsee bulaadha? Hayyuun faarsee bulaate cufa isaanii maallaqaan bite. Sigale tokko an sheekotii manzaraatiin isiniin arra isiniin jechuun eegal. Waa takka waan asii irra yaa'ee qaala juutana hundisii sigale qalbii dhabdee jirti anaasiin jaa. Namichi maallaqaan qalbii hatee jira. Nagaya qaala jetti malee sheekotiin asirra yaatu namni isaanirra cubbuu dalagu jiru. Guutu namicha maallaqa walloo nyaate sanirra eegali. Isinii galu jira wanni nan dur isinii iyyaa ture. Warri asirra yaa'ee sheekotiin qaala yeeni maarree jettu tun quuftee asirra akkana godhatti. Sigale. Qooda fi namicharraa safaratteeti. Qunnaasii safarattee asirraa akkana godhatti. Mee arra sheekotiin baaleef ummata muslimaatii mee isaanii sagalee ta'u jiru. Argi. Ummata Harargee kan abdiilleen buqqaase. Finfinnee jala jiru. Mee sheekotii Harargee takka isaanii sagalee ta'u jirtu. Tan manarra cufanii cafaqanii haanidhaanidhanii Shimallis akka fedhetti itti taphatu jiru kan. Mee isaanii sagalee ta'uuf jiru fiti. Sigale. Horroo guduruu Wallagga keessa namni dhumu jiru ummata muslimaati irra guddaan. Mee isaanii guyya tokko ummata kanan fitinaa jee sagalee ta'eef fiti. Qaalaan tun gartee qalbii dhabdee jirti. Qalbii isii gurgurtee jirti. Anarra duraan sii hime
Boolaali ummata qeensii ummata kiristaanaa kana ba'a. Ibsa isaan baasan laali. Ish. Maallaqa keenyaan durooyinii ummata amantoota keenya warra abbaan hunjuun fixxu jedhanii dura dhaabbatanii. Si galee? Mee qeensii takka tana micha kana bira dhaabbattu gartanii. Ummata keenya fixaa. Cherchi keessatti cherchi irra durooyiniin qawwee darbaa. Si galee? Abadan si wajjin dhaabbannu jedhanii bar ummata isaaniitii wajjin dhaabbachuu jiran. Laala abbootii amantii jechuun kana. Si galee? Tun kijibduun gartee manzaraaf irra nayite. Manzaraaf irra guurte. Sanuu bar rabbi sodaa ittaqillaa maarree jettii bar. Aboo rabbi sodaan safaataa miti bar. Rabbi sodaan onni malee afaanii miti bar. Kijibdoota waan isin dalaydan bar ani sheekotii miliyeena 12 Dubaayitti mana kaashiin bitatteen beekaa baran. Abalu jee kan isin amma goota keenya jettanii asii sheer gootan kun. Goota maalii migantoota. Sigada. Ummata baalee ka buqqa'u jiru san. Ummata madda walaabuu ka buqqa'e san. Boorana ummata gartee buqqisanii xayyaara isinii fiduu yaana jedhanii gartee buqqisanii mana murtitti himannaan akkamiin mana murtiin nu himattan jedhanii haadireen hidhaaniitee cafaqu jirtu san. Mee isaanumaa sagalee takka ta'u. Wala abbaa gadaati. Abbaa gadaa maalee abbaa garaa. Mee waan tana guutuu isuma sagalee taatu arge hin jirtu jechuudha. Maaliif bitamtu? Bitamtee jirti jechuudha. Anarraarra sheekutii manzaraa isiniin hin jedhu. Kana harkaa akkatti Oromoo tuffata jechuudha. Hayyoonni keenya yoo sahanduma takka dhufee inni dubbateen ganaa wal afaan garagalee miidiyaan rabbee wal arrabsu seena mari'achuu qabna maarree godhu qabna. Boo bar wanti bar amaarri bar haga ammaa kadhatamu jira bar hogganoonni fannoo maallayni itti ergame hayyoonni itti ergame Awurooppaan itti ergamte abbootiin amantii gurguddaan hundi itti ergamte namichi qeensii ha Ameerikaa irraa dhaqe sun qeensota Habashaa hunda qunnamee bar haa mari'annu jennaan no jedhanii jalaa didanii bar kanaa wajji mariin hin jirtu. Nama nu duratti dhalaa keenya gudeechise. Nama nu duratti ijoollee teenya mana barnootatti durooyinii irra darbisiise. Si galee? Nama nu dura qabeenya keenya barbadeessise. Kana bineensaa wajjiin mariin hin jirtu jedhanii jalaa hidhanii bar. Hanga arraa kadhatu jiranii. Keenya osoo chaansii kana harkate. Si galee? Hudduma albaatii harkatte si galee? Saniifuu maaliif tuffatamnee keessaan sii deemu jira beeku. Maaliif namichi kun nu tuffatee Tigraay akka kabajaati keessaan deemu jira beeku. Gabrasiyoon kana bar kadhateeti ichirraa kaasuudha jecha. Federaalatti bakka barbaaddi. Ministeera Haji Alaa barbaaddus, ministeera wanni barbaaddus bakka barbaaddeen federaala keessa sinaqa jeetti waywaatee chiifuudhuu dadhabee bar. Digale. Boodara Gabrasiyoon ichuma taa'ee dhukkeerraa kaasee. Si galee? Arra kunoo Taaddasee Warradee akka isaan fedhanitti osoon hin jaalatin. Si galee? Osoon hin jaalatin. Si galee? Tigraay dhaquu sodaateeti 4 kiilootti asii taa'ee wajjin dhiichisa paarkii ijaarrate. Si galee? Ani geetaachuma saniinu wal lolanii jechuun shakku jira beektaa. Uummanni Tigraay kun uummata addaati beeka. Magaalaa tana hoggii dhayti bari yaalli kun boskii waliin gaddakkisi yaa abbaa irraa dhaabbu jee miskiintichi kun irraa qabu jira. Kanuma dhabame kanaatu hiisha seenu jira si galee. Amma hoggii Gabrasiyoon boskii itti gallakkise kun jala deemee maallaqa hundarraa fuudhee maarree irraa fuudhee. Hayi. Takka Gabrasiyoon faan kan waraana guutuu harkaa qaban Geetaachoo Raddaa kana ajjeesuu dadhabaniituma gadhiisan si fakkaatti. Si galee? Gaafiidhaa bar. Ajjeesuu dadhabaniituma gadhiisan si fakkaatti. Waatu jira. Si galee? Waatu jala waatu jira jette Oromoo. Akkanumarraan gadi hin dhiifamne jechuudha. So diilii jira jechuudha. Akka wal lolanii fakkaataniitis. Kana gowwaa ta'uu duruu harkan si galee bakar numa faarsitaa waan feeterraa fuutaa kunis wal mormuu qaban gaa wal arrabsu fakkeessuu qaban si galee.
ibsaas walirra baasu qaban waliis wanta godhu qaban kana hayyoota ibbiraa nyaatee oromiyaa keessaa nyaatee bineensa beera kanaa fi sigalee dhiira akka beeraa tana walii qabatee keessa taa'u kan harkanii waan akka namni isa duuba jiru duubni isaa duwwa sigalee nama waa beeku hunda liqimsee fixe sigalee ozoon masqaa ta'uu namni isan barin